of dandai accounti keetirra galchad anilleen jabaadheen hojjedhatis jabaadhe hojjed sumuni takko son qabaatin har'a ani adaamarra mana bitadhee qaba odoo ishiin achitti amata lamaa sanit an adaamarra mana bitee eege ishiin garuu gaafachii galtu dhuftee ji'aa fi guyyaa 15 jette eeyyan ji'aaf guyyaa 15 achi mana galtee akkanumatti itti naannoo ani horiillee hojjedhabee tanaggaadee horiiti achuma odoo jennu gaafa kaanitti wajjumaan teenee odoo kanuma jijjiirru zannabachi ati eega ماشي laal eegaati asii baate waggaa lamaa fi ji'a 8 xumurtee tuniin dhuftee waggaa kana keessatti kunoo ani mana kana bitee si eege ati mee maal hojjattee dhuftee jedheen laal jennaani wama takkaanaan jette hayaa jedhu akkanuma jiru dhaabbadha sirratti dhaabbadha maal hojjettee Itoophiyaa keessatti mana adaama dhaabitteeti birriin odoo ishiin jennaan immoo hayaa ani qonnalleen qotaa gabaallee nan hojjedha birrii ishiin natti ergite birrii 9,900 mana adaamatti jaarte obboleessa maal barri rafaan jiru qonna qotteeti inni adaamatti mana jaarte obboleessa jireenya ammaa kana abiibti na dhaggeeffadhu laalina laal ishiin birriin ishiin amata kana keessa na ergite qarshii 9,900 ala yoo ishiin natti ergite kuni abbaan barbaadde ishiin durattuu sitti himteerti sikkaasteerti birrii takkitti natti ergu qarshii 9,900 kanaan ala sitti erguu miti sitti erguu nan ergen jenne ishiin isa makkoo ati amma maal hojjetteeti inni Itoophiyaa keessatti adaamaadha mana bitte qonnaan mana bituun hin gonguma waan ijaaddamu ayyee waaqayyo galannaa ga'uuti biyyi teenya qananiitu barbareellee oomishaa beekee ani arsii dhabe jette inni sun hin dafala obboleessa qonni kun waan doksiin jebeetta barbaree sirriitti oomishuu dandeetta maal kolfina ijoollee normaal nakko an argaan jiru komantii baguman hin argin dhugaa rabbi argaan jiru inni hin barbaadu sa'aatii tokko ta'e ergan komantii takkanatti mul'achaan jiru duwwaa nama bichaan natti ergamaa jira moyitii qabatta hello 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 nagamu Salamno. Tananak Oromo naasuf to beleso hamaari Oromo kana na da kan. nagagiya ati abta damti naguma mi jirta Naga gara to kaya jira. baga jiraate ani kana si dawala jiru ana si bilbila jiru sagantaa qormaata jaalalaa tirraan si bilbiloo jira sagantaa qormaata jaalalaa si tirraan si bilbiloo jiraan nama baay'ee si jaalatu na bukkeetti argama gaafiti ko si gaafadha ayyamamaadha okay ati gama keetiin nama jaalattu ni qabda Koi amma wano da nama jaalattu ni qabda okay magashi natti abte magashi natti mina bukkee dhaabbattee jirti ni dubbistaan namarratti hello daqiiq mata kittiin turtu da innatti magashi isin dhaabbachuutti jirti waan ta'eef na bukkee na bira jirtire sagantaa qormaata jaalalaa irra jira siin jedhame na bukkee irra jirti siin dubbisiisa macarrashaa maqaa ishee natti himi namaddii jirti bar maqaa ishee odoofte ishiin akka maqaa ishee dhooftu barbaaddi maaliif jaalattuun immoo nama itti qaanfatta itti saalfatta isiin akka dhooftu barbaaddiree namatti dhaabbattee si dhaggeeffachuu jirti sababni hoo hin jedhee bar sababni hoo yaani nama hedduu qabda
Nama baay'ee qabda moo? Isa wala. Haftee anis si dawalaa jiru an miidiyaa irra gabaabatti sitti mee bar. Ini makan memberi yang makan umur banyak jadi lah makan si bola nak beli amalle nama dapat ini kan. Nama bira jirta malee maqaa dha'uu ni barbaadde jechuu. Nah kita berana tu kontan ni mai kontan umur banyak. Maaliif sababni dhaabbattee si dhaggeeffachuu jirti bara amma osoo ishiin viidiyoo kana dhageessee haa ta'u kan mooshinati dhageessee viidiyoon kun gadi gadhiifamee naan oo wal dhabdan ani keessan qabu. Aku nggak boleh. Hah? Aku nggak boleh tinggal. An keessan qabu laatti gaafatamummaa hin qabu ani maqaa ishee hin qabattee oo akkas ta'e baay'ee qabda taatarii. Gaafatamummaa fudhatanii. Maaliif maqaa ishee hin dhoofne sababni? La seenaa aboo mucaan gogaadha. Waa wallaltanii jirtaniif maqaa gadha'uuti gisee. Qaata wal'iisne hojii sadi. Nama maqaan dhawaan Ikkoo illee yookaan hin qabu haa jedhuun kan hin qabu yaa jedhee dubbatu kan akkan immoo. Ji'a sadi dura figattee har'a waa muruuf deemo seenaa badii qaba baga didee. Intoo hidda seenaa. Seenaa laa noo akkasumatti laa seenaa maal itti deebisitee jechuudha. Yookaan dubbadhu yookaan isheen sitaa dubbattu adeema. Itti deebisi dhugaarra. Hin dubbistaa majalisa. Nana roobsa irratti jiru. No, seenaa. Rabsiin ilmi dhiiraa kabajaa qabu. Kabajumaan hin taasisu. Keessa hin jiru. Haftee keenyadha arti ijoollee. Hello. Haftee. Na bukkeetti argamuu jirtaate maqaa ishii maaliif natti hin obboleessoo? Hello. Hello. Antan deebisa wallahi ani tun jabdu bara wati gistina kan ni kana rabbin sini akan mijo. Da shakkate mo. Amma sabadi. Amma sajalatu barufi. Ayye, umarren dubbista ko ya. Warqu jetta. Guys, tap godha warra tap hin goone galchaan jedhu nuti. Tap koppiliinki irraa saabaa jirra. Warri carraan arganne dafaa koppiliinkii tap godhaati carraa isinii kennina. የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ጥሪ እያስተላለፈ ነው። ጀነጀናarra jira. እባክዎ ትንሽ ይጠብቁ። ጀነጀናarra jira. Subscriber you died forwarding a call. Please hold on. Jenejenooti jira laaga. Laalgaana jenejenooti jira laalaga. Engadallee akka jedhe natti fakkaatu. Hello. Hello. Warquudha. Hey. Nagumaa jirtaa? Ada. Garagalata rabbee. Dasa fayya. Naga jiraatte ani kanin si bilbiluu jiru sagantaa qormaata jaalalaa irra si bilbiluu jira. Ani kanin si bilbiluu jiru sagantaa qormaata jaalalaa irra si dawwaluu jira miidiyaa irra. Nama baay'ee si jaallatu wayii gunni kiyyatti argama namaddiitti. Nama baay'ee si jaallatu wayii na bira jira jedhe. Ayyamamaa dhagaa fi xiqqoo si gaafadha. Ayyee nagaa battus. Nama jaallattu ni qabdaati gama keetiin. Kanimmoo. Maqaa ishee natti himi. Maqaa ishee natti himi. Yaa. Maariyaatiyyuu akka jettee turtan beekta. Maal? Maal jette? Beekta maariyaatiyyuu isuma jettee reefuma dura jettee. No, eenyu akka taate ati kan keen jenne bar maqaa ishii maqaa jaalallee keetiin kan keen jenne bar maqaa jaalallee keetiin jedhe.
Isin kan ishinatti ni manne ber makasi. Isin akkasumatti walii jettee makasi akkamitu barbaaddi. ስለዚህ indubbistaan makasi natti miti isii yoo taatellee isii yoo ta'uu baattellee ani waliin beeku indubbistaan. Jala eenyu akka taate natti miti sitti nima. Makasi natti miti sitti nima obboleessoo. Ani sitti mee bar nama si jaalatu nama diitti argamaa. Yaa. Hin dubbistaani maqaasiin itti mee hin dubbistaan. Dura natti himtu malee eenyuun beekee isii ta'uu baatte hoo maal hin godhu. ስለዚህ መቃሽ አበሉ obboleessa akka kanatti hin ta'u maqaa sinatti miti waliin sin aggananyaan ni dubbistaan. No maqaa si osoo hin eenyu akka taate osoo hin beekin akkamitti si aggananya. Isin maqaa sinatti himne akkanumatti maqaa isaa inni isitti himaa jettee agaati si dhaggeeffachuu jirti baay'ee wayi maqaa kee sagalee kee dhugaa rabbi. Ani maqaa kee nan beeka kaayee maqaa kee hin beeka natti himteetti maqaa kee nan beeka lakkoofsa kee natti kennite. Maqaa kee eenyus maqaa kee sin gaafanne warqina maqaa siitis si gaafachuu jira. Isiin baruu barbaaddi sirraa afaan keetirraa dhaga'uu barbaaddi maqaa isiin dubbachuu maaliif sodaatteeti itti sodaattamoo itti qaanfatta itti saalfatta. Duuba nama jaalattutti argan saalfannee amma si bira dhaabbattee maqaasii akka dhooftu barbaaddi maqaasiin dhooftu fi nama jaalattu waan kana gochuufi dadhabde moo itti saalfatta baay'ee wayi inni dhaggeeffatta macarrashaa si dubbisti si dhaggeeffachuu jirti. Maqaashii moo dhaaga kana guutuu nama dadhabsiisu maaliif barbaachisa sila na bira dhaabbattee na bira jirtiin sin jedha haraa bargaa. Yaa dubbisuu ni dandeessa macarrashaa irratti eenyu akka taate himiiti